waancaa addunyaa bara kanaa eenyutu fudhachuu danda'a tilmaama keessaniin nu biraan gahuu dandeessu dhimmoota waancaa addunyaatiin wal qabatanitti darbina waancaan addunyaa marsaan 23ffaan kamisa darbee galee jira waancaan addunyaa kun biyyoota sadii keessatti yeroo jalqabaatiif kan qophaa'e Ameerikaa Kanaadaa fi Meeksikoo waloon qopheessanii jiru akkasuma biyyoonni 48 yeroo jalqabaatiif qooda fudhataniitii jiru dorgommii bara kanaatiin keessattuu haalli siyaasaa Ameerikaa keessa jiru taateewwan dorgommii kana dura ta'an erga dorgommichi eegalee immoo taateewwan garaagaraa argaatii jiru waancaan addunyaa bara kanaa namoota hedduun xiyyeeffannoon akka kennamuuf taasisee jira tapha sa'aatiin taballe ajaa'iba bara kana ganama fakkeenyaaf yeroo nu biiroo keessa turretti taphni taphatamaa ture Austraaliyaa fi Tarkiyeen taphachaa turani tapha sana Austraaliyaa ramadiida osoo eegamin Tarkiyee gool 2-0 dhaan injifattee jirti caalmaa taphaa fudhattee taphachaa kan turte Tarkiyeedha garuu tapha deebisanii injifachuutiin Austraaliyaan goolii 2 galchitee injifachuu dandeessee jirti kun injifannoo gaariidha jennee kaasuu dandeenya Austraaliyaadhaaf Tarkiyeen garuu tilmaama olaanaa argattee turte ramadii kana keessa taphoota gulaalee irratti ga'umsa ajaa'iba mul'isaa waan turteef tapha eegamaa turee fi inumaayyuu waancaan addunyaa kaleessa eegalee tapha jedhame tapha biyya cimtuu Afrikaa Morocco fi shaampiyoonii addunyaa yeroo shanii Brazil walitti fiderraa haa eegalluutti shifee taphni kun akkuma eegame morkii olaanaa keessummeessee Morocconis garee jabduu yookiin cimtuu ta'uu ishee mirkaneessitee jirti sadarkaa FIFA'n ji'aan baasuun Brazil sadarkaa 6ffaa irratti argamti Moroccoon sadarkaa 7ffaa irratti argamti biyyoota garaagarummaa sadarkaa tokkootiin wal jechuudha osoo jennu seenaadhuma biyyoota Afrikaa keessatti sadarkaa FIFAtiin biyyi sadarkaa torbaffaa qabatteen jirtu seenaadhuma kubbaa miilaa keessattuu kana kan godhe Morocco qofa kaleessas ga'umsa ajaa'ibaa waliin goolii tokkotaan xumurtee jirti tapha kana ni ilaalame goolii kan dursee galchee Morocco da taphatanii Bayern Munich mallatteessuudhaaf walii galee Ismail Saybarin goolii galcheen dursa qabatanii sana booda Vini Junior goolii qixxeessitu Brazil galchee biyyoonni kunneen lamaan goolii tokko qixaa xumuranii jiru egaa imala fagoo imala dheeraa deemuu akka dandeessu Morocco nutti mul'istee jirti bara 2022 waancaa addunyaa Qatar qopheessite irratti biyya Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaatti walakkaa xumuraatiif geessee turte Moroccoon bara kana imala saniin gitu imalu akka dandeessu mul'ista jennee kaasuu dandeenya tapha kaleessa gareen biyyaalessa Morocco biyyoota 48 waancaa kana injifachuu danda'an jedhaman keessaas biyya Afrikaa tilmaama bayeessa argatte sadarkaa 12ffaa irratti biyya jechuun waancaa fudhachuu danda'a warra jedhan biyyoota 12 jalqabaa keessa Morocconis waancaa argachuu dandeessidhaan kan tilmaamamteedha tapha kaleessatiin sochii bayeessa mul'isanii daqiiqaa jalqabaa dura qofa keessatti daqiiqaa 32 keessatti yeroo 12 kubbaa kan isaan Brazil irratti yaalan daqiiqaan jalqabaa kan Morocco jechuun ni danda'ama haala sanaan Saybarin gooliin itti galche Alizan Beekar mataa isaarra dabarsee chip isa godhan san wal hubannaa Gabriel Magalhaes fi Marquinhos uumani taphataa sarara ittisa jabaa kan Arsenal walitti dhufaniin haala sanaan goolii sana galchaa ture Vinicius Junior garuu Real Madrid keessatti ga'umsa itti mul'isu san beekamaadhaan kaleessa kubbaa san kan keessumattuu Bruno Guimaraes mijeessee kenneef haalaan galchee goolii tokko qixa baaniiru Brazil illee waggaa 92 waancaa addunyaa ta'uu baninsaa osoo hin mo'amin akka imaltuuf kan isaanii gargaare tapha kaleessatiin garuu akka waliigalaatti Moroccoon kaleessa shaampiyoonii addunyaa yeroo shanii kan fakkaatu isaan jetteedha kan itti kaaftu garee akkamii akka ta'an taphattoota sara fuulduraa kan akka El Nassr fa'aa dhabanii ammas gareen biraa jiraachuu akka danda'u addunyaatti kaleessa mul'isanii Hakimiin fa'aan jiranii Hakim Ziyech Ashraf Hakimi osoo hin ta'in Hakim Ziyech filannoo leensaa kanaa hin turre taphattoota kanneen muuxannoo qaban El Nassr kaastee jirta waancaa addunyaa 2022 irratti gooliin Portugal irratti galche ni yaadanna taphattoota kanneen malee garas kan imalanii ittisa irratti Naif Aguerd kaleessa hin turre Izaazuliin hin turre taphattoota kanneen maleedha kan taphatanii qarqara mirgaaf bitaa irratti Izaazuliin taphataa dinqii ture miidhamaani kan kaleessa hin taphatin Naif Aguerd ittisa irratti inumaayyuu Carlo Ancelottiin tapha kaleessaatiin dura Morocco dinqisiifachaa turan akka waliigalaatti gareewwan ciccimoo waltajjii kanarratti arginu keessaa tokko ta'uu danda'ani keessattuu ittisni Morocco adda jechuudhaan kan kaasanii ittisa irratti taphattoota ga'umsa dinqii qaban keessaa Naif Aguerd kaleessa hin turre bakka isaan hin jirretti ga'umsa kana kan mul'isuu danda'ani Muhammad Wahabiidhaan kan leenjistu ni yaadanna Walid Regragui waancaa addunyaa marsaa
demi lammaffaatiin gomsa ajaa'ibaa mul'isanii garuu leenjisaa jijjiiranis leensaan haaraan fidanillee leenjisaa cimaa ofitti amanummaa ol aanaa qabu ta'uu isaa tapha kaleessaa irratti nutti mul'isee jira jennee kaasuu dandeenya. Diigamni garicha akkuma jedhetti taphattoonni keessaa yaahiratan malee miirri akka gariitti amma imala Morokootiif wanti guddaan baruuttan darban irratti mul'ate tokkummaadha. Reefu waa jechaa ture waa'ee tokkummaa kubbaan miilaa tokkummaan qabdu waliin hojjetu garee hin jiru taanaan bu'aan qabu. Tokkummaan garuu garee biyyaalessa Morokoo keessa jiru tokkummaa taphattoota qofaa miti miseensa leenjistoota hamma deeggartoota irratti gareen kun addaadha. Gaafa gareen biyyaalessaa walakkaa xumuraatiif Kaataaritti ga'u Afrikaa guutuu isaa waliin dhaabate gareen biyyaalessa Morokoodhaa ammas gareen kun imalli isaanii fagoo ta'uu akka danda'u sababa malee kan tilmaama kana top 12 keessa yookaan 12 keessa galan san sababa malee akka hin taane qabatamaan tapha ittiin agarsiisan ani kan isaan dhiqisiifadha akkaataa isaan gaafa kubbaa argatan amma kaleessa kubbaa ittisuu qofaa miti hojiin isaan hojjetan. Biraazil irraa daqiiqaa jalqabaa san guutummaatti kubbaa fudhataniiru. Biraazil jechuun shaampiyoona addunyaa yeroo shaniiti Kaarlo Ancelotti waancaa hunda walitti qabate nama garee biyyaalessaa leenjituudha. Garee kanaaf Morokoo gaafa waliin taphatan ciminni Morokoo ko jiru ta'e garuu Biraazil waliin taphatanii Morokoon akkas olaantummaa fudhatee ani hin tilmaamne garuu taphicha gaafa ilaalu raajinatti ta'e dhugaa dubbachuudhaaf jajuuf miti ga'umsi Morokoon kaleessa Biraazil irratti mul'ifte imala fagoo akka deemsitu kan isin ittiin dandeessedha. Carraawwan goolii galchuullee argatanii kan isaan turanii Aliisan Beekar jalaa deebisaadha kan ture warri Biraazil akkasuma sochii baay'ee kan isaan taasisan taphattoota jajjaboo qabu hundi isaanii waan ta'eef tapha kaleessa tapha waancaa addunyaa agarsiise tapha kaleessa jennee kaasuu dandeenya. Dhugaadha ramadduma kanarraa kaleessa taphni taphatame kan Qaataarii fi Switzerland gidduutti taphatamedha. Switzerland goolii Breel Imbolo galcheen kan dursa qabatte Qaataar Miro Muheem garee isaa irratti taphatan Switzerland goolii galcheen goolii tokkittaan xumuraniiti jiru. Qaataar seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaatiin qabxii argachuu dandeessee jirti. Akkasuma Switzerlandis bara 1998 booda qabxii kan argachuu kan dandeesse dhiifama Scotland Haiti goolii 1-0 injifatte 1998 booda qabxii kana kan galmeessuu dandeesse goolii jalqabaas argachuu dandeesseeti jirti. Kamisa gaafa eegalu dorgommichi Meksikoon goolii 2-0dhaan Afrikaa kibbaa injifachuudhaan kan eegalte Kooriyaan kibbaas milkooftee jirti. Kanaadaanis Bosniyaa waliin goolii tokkittaan kan xumurte waancaan addunyaa kun har'a sitti fuudhaan German Curaçao